Oduu keenya itti aanu lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaasni dinagdee fi hawaasummaa baqachuun biyyaa ba'an biyyoota akka Liibiyaa, Jibuutii, Soomaaliyaa, Somaalilaand, Puuntlaand, Yaman, Saawud Arabiyaa fi Miyaanmar keessatti rakkoo namoomaa keessa jiraachuu ragaalee mul'isan. Jireenya fooyya'aa barbaachaa fi rakkoo siyaasni dinagdee baqachuun biyyaa bahanii biyyoota garaagaraa keessa kan da'eeffatan lammiileen Itoophiyaa jireenya wabii hin qabnee fi dararaan guutame jiraataa jiraachuu kanneen OMN'f yaada kennan ibsaniitii jiru. Biyyoota lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiileen biyyoota Afrikaa hedduun keessatti dararaman keessaa takka Liibiyaadha. Liibiyaan biyya kaaba Afrikaa fi hulaa galaanaa gara Awurooppaatti baqattoonni ittiin seenanidha. Lammiileen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman dallaalaan gowwoomfamanii biyyaa baafaman Liibiyaa keessatti akka garbaatti gurguramaniitii jiru. Hedduun isaanii mallaqa humnaa olii gaafatamuun osoo reebaman lubbuun isaanii darbee jira. Gariin isaanii qaamatti dhabanii jiru. Liibiyaan giddugala dararaa baqattoota ardii Afrikaa fi biyya maatiin hedduun ilma isaanii gidiraa keessaa baasuuf qabeenya guutuu itti dhabanidha. Kutaalee Oromiyaa garaagaraarraa dargaggoonni fi shamarran hedduun gara Liibiyaa imaluun Liibiyaa keessatti maafiyootaan qabamuun dararaa hamaa irra gaheetii jira. Lammiilee Itoophiyaa qofa osoo hin taane lammiileen gurraacha Afrikaa hedduun jireenya fooyyee barbaaduuf godaansa seeraan alaa filachuun manaa ba'an hedduun isaanii karaa Liibiyaatiin gara Awurooppaatti ce'uuf yaalu. Garuu gareewwan badootaan gurmaa'an namoota akka kana adamsuun mallaqa guddaa gaafatu. Kanneen mallaqa isaan jedhan hin kafalle ammoo dararaa hanga lubbuun ajjeesu yookaan akka garbaatti gurguruun daangaa hin qabneef hanga saaxiluutti geessisu. Kanneen gidiraa hedduu booda mallaqa hedduun lubbuu isaanii olfatanis hedduudha. Kun taatee godaansa seeraan alaa keessatti hedduu dhagahamu ta'us Liibiyaa keessatti garuu hojii ifatti hojjetamuu fi eeyya birmannaa hin qabne ta'eetii jira. Jibuutii keessatti ammoo mootummaan biyyattii namoonni hayyama jireenyaa hin qabne biyya akka baallabsu hordofee lammiileen biyyattii baqattoota Jibuutii keessa jiraatan haleelaatii jiru. Somaalilaand, Soomaaliyaa fi Puuntlaand keessattis lammiileen Itoophiyaa qabamuun gara biyyaatti deebifamaa jiru. Yaman keessatti ammoo waraana waliinii biyyattii keessatti adeemsifamaa jiruun miidhaan lubbuu fi qaamaa lammiilee Itoophiyaa Yaman jiraatan irra gahaatii jira. Saawud Arabiyaa keessatti ammoo lammiileen Itoophiyaa kumootaan lakkaa'aman mana hidhaa keessatti dararamatii jiru. Biyya Miyaanmar keessatti haaluma wal fakkaatuun lammiileen jireenya fooyya'aa barbaacha biyyaa bahan maafiyootaan qabamuun dararamatii jiru.